Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya. Annagaa jira galata rabbii alhamdulillahi rabbil alamin kunoo deebi'ee dhufee jira. Salaam jedhe. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota Aishaa Tubii hordoftoota keenya akkam nagaa jirtani jabaattani. Alhamdulillah galata rabbii addachaanii deebinee dhufnerra. Egaa gammachuu akkuma dheengadda isinitti egaa Aishaan leenarra kunoo dhufte. Deebitee dhuftee jirti egaa alhamdulillah rabbil alamin hiikattee gammachuudhaan adha deebitee hordoftoota keenya nu arguu qaba. Ani hordoftoota keenya yaadee jettee deebinee dhufne. Gawar hordoftoota keenya kunoo Aishaan maal akka dabarsaa turte akkamitti akka dabarsitee da'uun maal akka fakkaatu fi akkamitti gammachuun dabarsitee gammachuu maal akka fakkaatu walumaan gaa ishee deebinee dhufne jechuudha yaadessii isin biraan ga'e jira. Nagaan jettuun daawwattoota keenya. Jedhiin ka adda ga'ee fi sagalee keenya kaasi gaaris. Hayyee daawwattoota keenya deebi'ee dhufee jira. Kun algaratti bee akkana argitan kanatti algara taa'ee dhufe waan duraan irraa kaadde godhu tokkoffaan kana lammaffaan immoo alhamdulillahi rabbil alamin ba'aan as fuulduratti argitan sun hundi lafa kaayamee jira isiniin jedha. Alhamdulillahi rabbil alamin tokkoffaa shukrii rabbiin galanni haa ga'u. Surprise godhanetti beekaa jettiin takka dhiifa waraa godhamee meeshii surprise godhe. Salaamiin haa jedhe viidiyoo jecha irra. Eeshi dede. Dah ka surprise kan ke main surprise kan. Mal ka batte me fidi. Mal ma bicara. Wai. Korda saya surprise gara jetti video la dana kutti serti. Uffata baby fidde surprise na jetti jirti. Fildi gela dewi uffata isa. Uffata baby da finta baby tameda. Surprise na jetti fildi baay'ee galateeffatan. Fildi galatamti. Fildi. Ayyee daawwattoota keenya amma gara viidiyoo kanatti gisee deebinu tokkoffaa alhamdulillahi rabbil alamin jedheera. Galanni ka rabbiiti ka rakkoo hunda keessa iyyuu nama baasee cinqii hunda keessa iyyuu nama dabarsu rabbiin galanni haa ga'u shukriin irratti haa jiraatu kun amma nama ofirraa gara nama shanii ni ceesseera. Alhamdulillahi jenna. Ka itti aanu mootu isinillee baay'ee isin galateeffadha. Baay'ee isin jaaladha rabbillee isin haa jaalatu bakka jirtanitti isiniin jedha. Sababni isaallee koomeentii gara 400 meeqanaa barreessitanii hunda isaatu tokko tokkoon dubbiseera akka maatiitti alhamdulillahi rabbil alamin baga rabbi nagaan si hiikee daa'imni kee ka ayyaa abba jedhu haa ta'u naan jettanii jirtanii baay'ee isin galateeffadha baay'ee isin jaaladha isin raafuu hin dandeenye torban tokko eegee kun amma baay'ee isin yaadeera isiniin jedha kanaafuu guddaa galatoomaa koomeentii keessan hundaa dubbisee baay'ee natti tolee jira. Osoo biyya keessa jiraadhe dhufee silaala nama naan jedhetu jira. Bakka nama adda kiyya taa'ee du'aa isii godhaa ture naan jedhe jira. Dhugaa rabbi jaalala namaa isiniifis saa kennu anaafis saa kennu isiniin jedha. Rabbi alama kanaa wajjin haa tursiisu. Baay'ee isin galateeffadha. Baay'ee isin kabaja. Baay'ee isin jaaladha. Egaa hordoftoota keenya alhamdulillahi rabbil alamin egaa shukriin tama jalqabaatanii ta'e shukrii rabbii hin dhumtu deddeebinee shukrii goona gaa rabbii wanni godhan guddaan maa inni gaa galateeffachuudha galata rabbiiti galata rabbii har'a gammachuu guddaa naa kennee micaa dhiiraa agartanii maammee obboleessa maammee dabalee rabbiin naa kenne ammallee mootoo gammachuudhaan agartanii egaa cinqii tokko malee alhamdulillahi Aishaan naa deessee bifa kanaan deebi'ee si wal arguun kan koo baay'ee natti tolee jira. Akkuma Aishaan kaafte immoo warroonni biyya keessas jiraatanii warroonni biyya alaa nu jajjabeessaa turtan warroonni immoo rabbiin nu kadhattanii rabbi nagaan si haa hiiku Aishaa jechaa turtan galatoomaa isinillee warroonni heerumtaniitiin maatii qabdan. Egaa akkanumatti isinillee waa hundaayyuu isin ilmallee isin gammachiisee waa hundaan isin haa gammachiisu. Egaa inni biraa mootu warroonni biyya alaa jirtanillee egaa akkanumatti dachaatanii maatii keessa wajjin abbaa manaa keessa wajjin walitti dachaatanii ilmallee waliin horattanii rabbiin isin waa hundaan isin haa gammachiisu jecha. Egaa ammallee nu waliin jiraadhaa nu waliin turaa ammallee isin jaalannaa. Koomeentii keessan irratti yeroo baay'ee
dhugaa dubbachuu ta'e komentii wayii micoo wayii waan jettee barreessite keessa egaa komentii sana waliin baafne malee yeroo kophaa taa'ee salaatee du'aa isii gachaan ture jechaa turte namoonni hedduu komentii gara baay'ee ataman barreessaa turani egaa galatooma baay'ee ulfaadha rabbiin isinillee immoo akkuma isin nu duubatti du'aa nu godhaa turtan isinillee mootu deebi'ee mootu rabbiin isin haa gammachiisu egaa amma dachaanii walitti dhufneerraa nama shantaanii nama shantaanii alhamdulillah rabbil alamin beebiin kiyyallee gara fuulduraa ni dhufa isinitti illee ni mul'ata akka saniif garuu maqaa sitti naa waggaasaa nullee maqaa hin baafneef malee ammaatti maqaan kana jedhee murtaa'ee hin jiru waan ta'eef isinis maqaa babbareeda laalaa kaamee ka biyya araballee yoo ta'e ka babbareedu yoo jiraate keessallee ta'uu danda'a waan ta'eef itti as nu barreessaa komentii isiniin jenna kunis dhaamsa kiyyaa qasirraa himmuutu. Egaa wallaahi wanni biraa wanni an jedhu hin jiru kaaga gammachuutan akkanatti si waliin deebi'eetin atillee mootu chaanaa irratti deebitee fayyaadhaan alhamdulillah guyyaa muraasa keessatti rahmaaniin waa hundaan nu gammachiisee akkanatti deebineetin maatii wajjin haasa'uun kun baay'ee waan guddaadha baga nu jiraattanii isinillee nu jiraadha isiniin jedha. Egaa viidiyoo kan keenya kanan booda mootu viidiyoo itti aanu irratti mootu maqallee hin baaftanii akkuma amma Aashaan jette maqallee walumaan baafna feetu qabsaa jechuun ni dandeettanii sheekatu ramadaan jechuun ni dandeettanii waan isinitti tole. Keessan das jedhe isaantu beekaa. Keessan das jedhe isintu beekaa. Nummoo keessaa filannee kaddas nu jedhee hin moggaafna. Akkasiin jenna gammaan hojii turuu keessaniif guddaa isin galateeffannaa gara fuulduraatti illee hojii turaa nu jajjabeessaa. Gara fuulduraa immoo viidiyoo babbareeda qabadhee dhufa ammoo wanta akka ba'aan tokko hin jiru cinqiin. Ofirraa buufte. Nama hojii kamiyyuu hojjechuudhaaf qophiidha inshaallah. Hojii kamiyyuu hojjechuudhaaf qophiidha inshaallah gara fuulduraa wanta isin barbaadan irrallee isiniif hojjedhaa deebiin wanta ofii kiyyaa barbaadullee wanta isin bohaarsa jedhee yaadu waa hedduu isiniif hojjedhaa inshaallah. Akka isin mootu haaluma kanaan hojii turuudhaan nu jajjabeessa isiniin jedha. Inni biraa mootu inni biraa waa'ee haala ta'iinsa keetii irratti wal qabate egaa Aashaan dhugaa dubbachuuf taanaan amma akkanatti taa'uun kun baay'ee salphaadha amma akkatti haasa'uun kun baay'ee salphaadha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e isheen kun na bira jirti gaafa isin achi cineessuu jammartu ani qabattoo baafadheetiniin kuni amma dhiibamuun barbaachisu akkas jechaa turre egaa xiqqaattullee sa'aatiin gabaabbatullee rabbiin galanii haga wanti jedhamu hin jiru yaani guyyaa jammaree egaa sa'aatii halkan keessaa jahaate waa qallaal saa maal lama sadii ooluun hin jiraami namni lama sadii illee ooluu hin jira egaa ciniinsuun namarratti ulfaachuun hin jira operaasyooniidhaan akkasumatti wantoota kallattii adda addaatiin dahuun hin jira wallaahi waa hundarraa dahuun hin jira akka haawulii kennaa sanii miti egaa warroonni ammaa kun beektan jajjabeen isaaniillee baay'ee wannaadha bartee wanni ta'e tokko illee jira maaliif gara mana yaalaa deemanii mana yaalaa mootu immediately gara operaasyoonii maal haala jedhamullee jira humna ol ta'e illee haalli itti karatti operaasyooniitti deemamu jira egaa kan hundarra dabarree mootu alhamdulillahi rabbil alamin kallitti magaa duraan haawuliin kenna manumatti jedhan saniin ciniinsuudhaan jechuudha. jettee kallattii san keessa dabartee har'a dhufteerti alhamdulillahi rabbil alamin isinillee waliin jiraadha isinitti dheeressinuuf viidiyoo ajaa'iballee qabannee isinii dhiyaanna piraankii isiniif hinna deebsi waan nama gammachiisu baacuu adda addaallee yoommoo barbaadan sapiraayisii adda addaallee warroonni maatii keessan gochuu barbaadan waa hundaayyuu aadidha waadadha rakkoo hin jiru waliin jirraa aga dhumaatti ammaan booda hunduu ba'aa buufannee gara hojii seenuu malee waan biraa hin jiru. Egaa ammallee du'aa nu bira jiraadha nu waliin nama wal qabateetiin immoo ijoolleen Oromoon hundi keenyayyuu warroonni ijoollee Itoophiyaa ta'anii hundi keenya qabannee walaa guddifnu jecha dhaamsa koo asumaan dabarsuu barbaada warroonni chaanaalii kanaaf dhaamsa biraa yoo qabaatan cufnu. Dhaamsa biraa maal ture bakka asii algaratti illee ta'e waan ta'eef bootallee nu canaannaqaa jira waan ta'eef kana caalaa dheeressuu hin dandeenye ijoolleen bakka tokkotti affaramanii jiranii kanaafuu viidiyoo biraa qabannee isinii dhufna ati maal jettee dhufuu barbaadde bakka. Egaa warroonni chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan like gochuudhaan subscribe gochuudhaan gama keenya akka dhuftan koottaa isiniin jenna isin simanna isin jenna subscribe nu godha subscribe godhuudhaan nu jajjabeessa
Kana kun dhageessaniirtu kun dhaamsa kiyyaa fi dhaamsa maamiyyee dhaamsa hunda keenyatti isaan illee chaanaalii dhuunfaa isaanii banatanii dhufu Fooziyaallee yoo rabbi jedhe chaanaalii banuudhaaf yaadaa jirra hundaafu rabbiin walitti nu haa deebisu nagaan nu jiraadha baay baay.